namoonni bittaa fi gurgurtaa paaspoortii seeraan alaa irratti hirmaachuun shakkaman 14 to'ataman. Godina addaa saba Oromootti walitti bu'iinsa hidhattoota faannoo fi jiraattota jidduutti uumameen namoonni 18 ol ajjeefaman. Lolli Gaazaa keessatti Israa'el gaggeessaa jirtu lubbuu lammiilee 10,000 lakkaa'amanii galaafateeti jira. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan TV keessan Waliif TVdha. Waliif TV irraa oduulee sa'aatii tanaaf qindeeffanne isin biraan geenya. Oduu kan isinitti himtuun Asaantii Mahammadii nu faana tura. Namoonni bittaa fi gurgurtaa paaspoortii seeraan alaa irratti hirmaachuun shakkaman 14 to'ataman. Namoonni dhuunfaan hojjettoota tajaajila immigireeshinii fi lammummaa waliin ta'uun bittaa paaspoortii alaa irratti haala mijeessuun yakka malaammaltummaatiin shakkaman guyyaa kaleessaa to'atamaniiti jiru. Poolisiin federaalaa tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa fi qaamoleen nageenyaa biroo waliin ta'uun shakkamtoota kunneen to'achuun ibsameeti jira. Hanga ammaatti namoonni lammiileen sanada malee karaa seeraan alaa biyyaa akka ba'anii fi gara biyya keessaa akka seenan haala mijeessuun shakkaman 60 ol to'annoo jala ooluu isaanii himameeti jira. Namoonni hojmaata faddaalummaa seeraan alaa kana keessatti hirmaachuun shakkamanii to'ataman kunneen guyyaa boruu mana murtiitti ni dhiyaatu jedhame. Godina addaa saba Oromootti walitti bu'iinsa hidhattoota faannootii fi jiraattota jidduutti uumameen namoonni 18 ol ajjeefamaniiti jiru. Daraartuu Garbaa dabalatasaa qabdi. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursiitti haleellaa hidhattoonni saba Amaaraa faannoo dilbata Onkoloolessa 5 ganamarraa eegalee raawwatan ordofee walitti bu'iinsa hidhattoota kunneenii fi jiraattota aanichaa gidduutti uumameen jiraattota 18 ol ajjeefamuu jiraattonni Addis Istaandaard dubbisee himaniiru. Hidhattoota faannoo jedhaman kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidim magaalaa Maajatee irraa kan dhufan ta'uu jiraattonni kun dubbatanii jiru. Jiraataan maqaan isaa akka hin eeramne gaafatee akka Addis Istaandaarditti himetti dilbata ganamarraa eegalee gandoota aanichaa 3 keessatti guyyaa guutuu waraanni cimaa geggeeffamaa ooluu himeera. Guyyaa 3 dura dhufanii nama keenya ajjeesanii turan. Dilbatas akkasuma suubiirraa jalqabee haleellaa raawwachuu isaanii hordofee uummatni ofirraa qolachuu eegale. Waraana guyyaa guutuu tureen uummata keessaa gara nama 18 caalu kan du'an yoo ta'u namootni 30 ol ammoo madaa'anii hospitaala yaalamaa akka jiranii fi isaan keessaa kan miidhaan ulfaataa irra ga'e 10 ammoo gara hospitaala Riferaala Dasseetti ergamanii akka jirantu dubbatama. Waraana cimaa hanga galgalaa ture dhaabsisuuf poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa dabalatee humni nageenyaa mootummaa bakka sana ture yaalii taasisaa turuu fi galgalarraa eegalee haalli ture tasgabbaa'u jiraataan kun dabalee himeera. Ammaaf dhukaasni dhaabbateera garuu waraanni dhaabbateera jechuun hin danda'amu. Turee bulee itti deebi'uu danda'a. Kanaan duras si'a baay'ee haleellaa raawwachuun beekamu jechuun yaaddoo qabu ibseera. Jiraataan aanaa Arxummaa Fursii gandaa Coqorsaa kan ta'e Siisaay Alamaayyoo maqaan nageenyaaf kan jijjiirame yaada jiraataan kan biraa kenne cimsuun uummata naannichaa haleellaa dilbata itti aggaamame qolachuuf yaalii taasiseen jiraattota aanichaarraa yoo xinnaate nama 18 du'an dabalatee gama lamaanuu lubbuun darbee jiraachuu himeera. Faannoon lola mootummaa waliin qabanis uummata keenya irratti haaloo ba'uu barbaadu. Mootummaa Oromooti kan nu lolaa jiru jedhanii waan yaadaniif haaloo keenya Oromoo nu gidduu jiru irratti jalqabna jedhanii nutti ka'ani. Har'a miti haleellaan kan jalqabe erga mootummaan kun gara aangootti dhufe yeroo 10 ol ni ta'a. Ammas lola mootummaa waliin gara Maajateetti geggeessaa turaniif haaloo ba'uuf nutti bobba'anii jiru. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidim magaalaa Maajatee fi naannoo isheetti erga fulbaana 3 booda walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu keessa tibbana gabaasanii turani. Miidiyaan ogeessa fayyaa tokko wabeeffachuun gabaasee akka ibsetti namoota miidhaan irra ga'e buufata fayyaa geeffaman keessaa 12 miidhaa ulfaataa waan irra ga'eef gara hospitaala Axxaayyeetti ergamaniiru. Aangaa'onni mootummaa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti uumame to'anneerra jedhanis lolli cimaan naannicha keessatti loltoota mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamuu itti fufee jiraachuun gabaafameera. Lola kana keessatti meeshaalee waraanaa gurguddaan faayidaarra oolaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Hidhattoonni faannoo haleellaa mootummaa fashaleessuun magaalota dhuunfachuu isaanii dubbatu. Kutaalee naannichaa baay'ee keessatti tajaajila intarneetii fi bilbilaa addaan cituurraan kan ka'e hammeenya walitti bu'iinsa deemaa jiru kana mirkaneessuun ulfaataa ta'eera. Addis Istaandaard wabeeffanne.
Sagantaan yaadannoo waggaa tokkoffaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa arrasitti fufuun qophiilee garaagaraatiin kabajamaa jira. Sirni yaadannoo artiistii gameessa kanaa hanga onkololeessa 30tti kan itti fufu ta'a. Beenyaa Shiramuu waan qindeeffate qaba. Magaalaan Dirree Dawaa urjii biyyattii kan taate yoo ta'u haadha gootota aartii Oromoo hedduuti. Gootota aartii magaalattiin biqilchite kana keessaas hangafni Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraadha. Weellisaa, qindeessaa fi barreessaa yeedaloo muuziqaa waggoota 60 olii urjiin addunyaa muuziqaa biyyattii kan ture Artiist Alii Birraan onkololeessa 26 bara 2015 du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Waggaa tokkoffaan addunyaa kanarraa boqochuu Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraas dungoo qabsiisuu fi yaadannoo sammuu taasisuun magaalaa Dirree Dawaatti guyyaa kaleessaa yaadatamuu eegalee jira. Sagantaa yaadannoo waggaa tokkoffaa du'a isaa kun guyyoota itti aananiif walduraa duubaan sagantaalee garaagaraan kan kabajamu ta'a. Yaadannoon waggaa tokkoffaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa magaalaa Dirree Dawaatti guyyaa kaleessaa eegalame kun arrasitti fufinsaan deemsa miillaa fi waldorgommii kubbaa miillaatiin yaadatamee oolee jira. Sirnicha irratti qondaaltonni mootummaa, artistoonni fi dinqisiifattoonni Alii Birraa biyya keessaa fi alaa argamuun irratti hirmaataa jiru. Dooktarri Kabajaa Artiist Alii Birraa artistoota simboo muuziqaa Itoophiyaa kan ta'e bara baraan yaadachuun dhaloota akkasii boriif horachuuf murteessaa ta'uu kantiibaan bulchiinsa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaar himanii jiru. Yaadannoo Dooktar Alii Birraatii wajji wal qabatee du'a isaatii wajji arraan tana biilboordii na duubatti agartan kana maatii isaatii wajji ta'uudhaan Liilii Birraa akkasumatti illee artistoota adda addaatii fi manguddoo wajji ta'uudhaan arraan tana biilboordiin eebbifamee jira. Dooktarri Kabajaa Artiist Alii Birraa urjii Dirree Dawaa kan waltajjii idil-addunyaatti maqaa Itoophiyaa ol kaase waan ta'eef bara baraan kan yaadatamu akka qabu qondaaltonni mootummaa, artistoonni fi dinqisiifattoonni Alii Birraa biyya keessaa fi alaarraa sirnicha irratti argamanis simaniiru. Artistoota sirna yaadannoo Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa irratti argaman keessaas hangafa artistoota Oromoo kan ta'e Artiist Shantam Shubbisaa isa tokko yoo ta'u, innis rabbiin gaafa jabinaa fi guddina afaan Oromoo addunyaa agarsiisuuf fedhe Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa Oromoodhaaf kenne jechuun dubbatee jira. Uummanni Dirree Dawaa Artiist Alii Birraa qabaachuun isaa carra qabeessa ta'uu sirna yaadannoo Dooktara Kabajaa Alii Birraa waggaa tokkoffaa kanarratti kan hime immoo artistii Jaamboo Jooteedha. Alii Birraa carra qabeessa. Namoonni Alii Birraa wajjiniin qabsoodhaaf manaa ba'an aarsaa hedduu kaffalanii nu sadarkaa kanaan nu ga'anii jiru, nu magarsaniiru. Garuu carraa Alii Birraa kana hin arganne. Kanaafuu Dooktar Alii Birraan carra qabeessan jedha. Oromiyaa bal'oon dacheen afran qalloo Alii Birraa magarsitee guddistee Oromiyaadhaaf laattee Itoophiyaadhaaf laattee Afrikaaf addunyaadhaaf geessiteerti. San hundarra deebi'ee garuu Dooktar Alii Birraa deebi'ee dachee afran qalloo biyya baasaa tuffate. Biyya isaatti deebi'eetoo. Kanaafuu Alii Birraan carra qabeessan jedha. Alii Birraa qofaa miti, dacheen tunis carra qabeessa. Ilmoo guddisteetoo sadarkaa kanaan geechee addunyaadhaaf laatte kana bobaashiitti deebistee bobaashii jalatti boqachiisteerti. Kanaafuu dacheen tunis carra qabeessan jedha. Sirni yaadannoo gameessa mootii muuziqaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa hanga onkololeessa 30 bara 2016 sagantaalee garaagaraan kan kabajamu akka ta'e sagantaa baay'irraa hubachuun danda'ame jira. Finfinneetti fedhiin barnoota afaan Oromoo gadaa fi safuu olaanaa tahaa jiraachuusaa barsiisonni dubbatan. Magaalaa Finfinnee keessatti barumsi afaan Oromoo akka hin barsiifamneef qaamolee fedhii siyaasaa addaa qabaniin dhiibbaawwan hedduu godhamaa ture dandamatee kan itti fufe adeemsi baruu fi barsiisuu barnoota afaan Oromoo barattoota kanneen afaan hin dandeenye hawwachaa dhufuu barsiisonni miidiyaan Addis Istaandaard dubbisee himan. Haalli baruu fi barsiisuu haala gaariidhaan deemaa jiraachuu barsiisonni kunneen dubbatanii jiru. Barattoonni afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye afaanicha barachuuf fedhii guddaa kan qaban ta'uunis himamee jira. Haa ta'u malee rakkoon dhiyeessii kitaabaa jiraachuu himan. Kitaabni safuu waan hin maxxanfaminiif bilbilarraa dubbisaa barsiisaa jiraachuu himan. Fedhiin jiru fooyyee agarsiisus rakkoon dhiyeessii kitaabaa danqaa itti ta'uu dubbataniiti jiru. Kabajamoo daawwattoota keenya oduuleen keenya ammas akkuma itti fufanitti jiru amma immoo gara oduu biyya alaattiin isin ceesisa. Lolli Gaazaa keessatti Israa'el adeemsisaa jirtu lubbuu lammiilee 10,000 lakkaa'amanii galaafatee jira. Lammiileen Falastiin dhibbeentaan 70 ol qe'ee isaaniirraa buqqaaniiti jiru. Barreessaan United Nations Antonio Guterres waamicha dhukaasa dhaabuu irra deebiidhaan taasisanii jiru.
Ministeeronni haajaa alaa biyyoota garee torbaa dhimma Israa'elii fi Falastiin irratti Tookiyootti wal arguuf deemu boru mashii gabaasa bal'aa qaba. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. Gazaan amma adde awwaalcha daa'immanii ta'aa dhuftee jirti. Gabaasni du'aati yookiin immoo miidhama ijoollee shamarraniitiif dhiiraa dhibbaan lakkaa'amanii guyyaa guyyaatti baasaa jira. Gaazexeessitoonni bifa kanaan dura waggoottan kurnan sadan darban argamee hin beekneeni lola torbaan afran darbanii keessatti dabalataan yennaa ajjeefaman gabaasi mul'isee jira. Yennaa itti amma tarkaanfii qabatamaa fudhannu gubbatti argamna. Amma hammeenna hamaa alseerummaa ajjechaa garjabinnaa fi manca'iinsa dhaabuuf munyuuquuqan. Dubbiin tun tan duree dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterresiti. Guterresi lola ardii Eeshiyaa keessatti uumame yennaa ibsan miirri isaanii hedduu kaxiiqiif rifannaan guutame ture. Uummanni dur Gaazaa keessa jiraatu 170 ol ta'an sababa weerara Israa'elitti fuuftee jirtuuf jecha dirqamaan qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Lammiileen Gaazaa keessa jiraatan miiliyoona 2.3 keessaa gara miiliyoona 1.5 ta'an amma biyya isaanii keessaa baqatanii jiru. Isaan keessaa gara 717 ta'an dhaabbilee dhaabbata mootummoota gamtoomanii 140 keessatti qubsiifamanii jiru. Kanneen 122 ta'an ammoo hospitaalota, waldaalee amantii fi dhaabbilee hawaasummaa uummataa keessatti dayeeffatanii jiru. Lubbuun lammiilee waraana kanaa keessatti ajjeefamanii 10,000 afaan qaxxaamuree jira. Isaan keessaa 4,000 ol kan ta'an ammoo daa'imman xixiqqoo waa lolaatuu hin beekne. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres ammoo waamicha dhukaasa dhaabuu sababa namoomaatiif yennaa taasisanitti sululli Gaazaa amma bakka awwaalcha daa'imman xixiqqoo jechuun miira hammaa keessa galanii ibsanii jiru. Dippiloomaatonni olaanoon biyyoota garee warra torbaa warri akka Kanaadaa, Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Jaappaan, Yuunaayitid Kingdom, Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa walitti bu'iinsa hamaa jiddugala bahaa keessatti mudate kanaaf walta qabamuu fi beellama qabatanii jiru. Mariin guyyoota lamaaf Jaappaan keessatti gaggeeffamu kunillee ammoo waraana Israa'el Gaazaa keessatti deemsisaa jirtu jiddugaleessa godhatuun kan irratti dubbatamuu fi ajandaa ijoo walgahii tanaatti jedhamee jira. Mariin kunis sababa lakkoofsi namoota Gaazaa keessatti du'anii dabalaa dhufee fi yaaddoo waraanni kun gara biyyoota ollaatti babal'achuu danda'a jedhu dabalaa waan dhufeef akka jedhames Deutsche Welle gabaasee jira. Wantoota ijoo lama irratti xiyyeeffannee lolaa jirra. Inni jalqabaa waraana kanaan injifannoo galmeessuu, lammeessoon ammoo namoota Hamaasiin butaman deebinyee fudhachuuf. Kuni yaada ministeera raayyaa ittisa Israa'el Yoovi Gulaantii har'a miidiyaaleef qoodanidha. Akka waraanni Israa'el jedhutti lammiileen Israa'el 242 ta'an Hamaasiin booji'amanii jiru. Isaan keessaa namoonni 4 gadi lakkifamanii jiran yennaa ta'u warra hafan barbaacha loltoonni Israa'el goda Hamaas keessa jirtu mara duuraa jirra jedhanii jiru. Dureen waraana Israa'el Yoovi Gulaantii ibsa kana yennaa walgahii addaa koree komaandii dhimma nageenyaa fi haajaa alaa irratti ibsan kan dubbatanidha. Yaanni Yoovi Gulaantii kuni kan ibsame eega Naatnaa'uun wiixata kaleessaa kana gaaffiif deebii ABC News waliin taasisan irratti Israa'el itti gaafatamummaa nageenyaa Gaazaa yeroo murtoofnee fi akka fudhattu ibsanitti. Naatnaa'uun yeroo hin murtoofneef Gaazaa olaantummaan qabatanii akka turan ibsanii jiru. Sababni isaallee ammoo lafa Gaazaa keessa shororkeessitootaa fi namoota nagaatu irra jiraataa jira jedhanii waa yaadaniif akka ta'e ibsanii jiru. Benjaamin Naatnaa'uun akka ibsanitti namoonni nagaa lafa warra Gaazaa gubbaa isaarra ka jiraatan yoo ta'u Hamaas warri shororkeessitootaa ammoo lafa jala jiraataa jiru jedheera. Kanaaf ammoo Hamaas lafa jala son'ee baafna jechuun dhaadatanii jiru. Ministeerri dhimma ittisa Israa'el waraana kanaan duuba Gaazaatti bilisummaa lammiilee Falasxaan ni mirkaneessinas jedhanii jiru. Muummeen ministeera Benjaamin Naatnaa'uun ammoo dhukaasa dhaabuu fi fedhii akka hin qabne kaleessa irra deebi'anii addeessanii jiru. Sababa waraana dhaabuu hin qabneefillee ammoo yennaa ibsan amantaan walitti hidhanii balballoomsanii jiru. Yeroon kunis yeroo waraanaatti jechuun Naatnaa'uun weerara Israa'el Gaazaa keessatti raawwataa jirtuuf deebii kennanii jiru. Benjaamin Naatnaa'uun amantaa isaanii keessatti yeroon nagaatii fi yeroon waraanaa akka jiru amananii yeroon kun ammoo yeroo waraanaatti jechuun seenaa amantaa tuttuquun dubbatanii jiru. Dubbiin isaanii kun ammoo hogganoota biyyoota Arabaa biratti gungummii kaasee jira. Eega Israa'el sababa garee hidhattoota Hamaas haleellaa Gaazaa irratti cimsiteen as yoo diqqaate biyyoonni 8 haala waraana Gaazaa keessatti hammaataa dhufe ilaalcha keessa galchuun yaaddoo qaban himuuni namoota isaanii ka ambaasaadarota ta'anii naannoo dippiloomaasiitti hojjetaa jiran Israa'el keessaa baafataa jiru. Afrikaan kibbaa ammoo har'a warra santi makantee jirti. Biyyi kibba Afrikaan kibbaa waraana Gaazaa keessatti hammaataa dhufe sababeeffachuun dippiloomootota
loltoota isii mara Israa'el akka gadhiisanii ba'an dhaamtee jirti. Tarkiyyeen ammoo haleellaa Israa'el hospitaala michuu Tarkii fi Falastiin Gaazaa keessatti argamu irratti raawwatte balaaleffattee jirti. Haleellaan qilleensaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwattu lammoo mana jireenyaa lammiilee 40,000 dabalatee gamoowwan 222 mancaasuu ragaan qondaaltota mootummaa Gaazaarraa argamee mirkaneessee jira. Gabaasa kana walta qabatiisaa fi Anaadooluu Aljaziiraa, BBC, Reuters, TRT World, Deutsche Welle fi maddeen biroo gargaaramnee jirra. chaayinaan piroojeektii sagantaa misooma inisheetiivii beeltii fi daandii jedhamuuf liqii doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1 ramaduuf akka jirtu himtee jirti. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. chaayinaan sagantaa misooma beelt and road kan liqaa doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1 qopheessite. chaayinaan piroojeektii sagantaa misooma beelt and road inisheetiiv jedhamuuf liqii doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1 kan ramaduuf akka jirtu himtee jirti. kun ammoo liqaa guddaa chaayinaan biyyoota addunyaarraa qabdu keessa isa tokko akka ta'u simamiiti jira. liqii kana keessaa tilmaamaan dhibbeentaa 80 kan ta'u biyyoota rakkoo maallaqa keessa jiran deeggarsa guddaa akka ta'uuf himamee jira. chaayinaan akka jettetti biyyoonni uraagaa irraa hanga Sirilaankaatti diriiran biyyoota 150 ol kan ta'aniif sagantaa misooma beelt and road kana keessatti kan hammatamanidha. biyyoota kanneen keessatti sagantaaleen bu'uuraa misooma bal'aa keessatti kan hojjetaman ta'u pirezidaantiin chaayinaa Xi Jinping himaniiti jiru. sagantaa misoomaa kunis waggaa 10 dhufan keessatti kan xumuraman yoo ta'an bu'aa guddaa fiduun akka danda'amu abdii guddaan kennameefiiti jira. kaayyoon liqaa maallaqa kanaas biyyoota galii xiqqaa qabanii fi biyyoota galii giddu galeessa qaban keessatti ijaarsa riqichaa, buufata doonii fi daandilee gurguddaa ijaaruuf kan gargaaru ta'u chaayinaan kan himte. liqaan maallaqa chaayinaan biyyoota kanaaf kennuuf jirtu kun dhala guddaa fi biyyoota hin guddanne keessatti dhiibbaa fiduu danda'a kan jedhu yaaddoo kaasee jira jechuun dhaabbata qorannoo fi faayinaansii misoomaa hordofu kolleejjiin Wiiliyaam fi Meerii Veerjiinaa keessatti argamu ibseeti jira. lakkoofsi maallaqa liqeeffamee dhuma waggaa 10 booda dhibbeentaa 75 akka dabalu kolleejjiin kun ibseeti jira. biyyoota galii xiqqaa qaban 165 keessatti piroojeektiiwwan 21,000 ol keessatti chaayinaan kan eegalchiistu yoo taatu waggaatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 80 liqiif kan ramadu ta'u TRT World gabaasee jira. faallaa kanaatiin Ameerikaan ammoo biyyoota galii xiqqaa qabaniif waggaatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 60 ol ni ramaddi. garuu qeeqxoonni yeroo dheeraaf akka himanitti piroojeektotaa fi dhaabbileen chaayinaa keessatti ijaaraman gatii ifa hin taane kan agarsiisan yoo ta'an Maaleeshiyaa fi Maayinamaar dabalatee biyyoonni baasii gadi aanaa qaban waliigaltee kana keessatti kan hin hammatamnedha jechuun dubbachaa turaniiti jiru. chaayinaan waggoota dhiyaasitti biyyoota guddachaa jiran biratti maqaa guddaa argachaa jirti jechuun simameeti jira. chaayinaan gocha liqii ishee sadarkaa idil addunyaatti waliin caalatti wal simsiisuun balaa hiyyummaa hir'isuuf cimsitee akka hojjettu simtee jirti. liqiin biyyootaaf kennamu kunis akkaataa seera qabeessa ta'een yeroo isaa eeggate kan deebi'uudhaas jedhameeti jira. walgahii guddaa baatii darbee waggaa 10ffaa piroojeektii misooma beelt and road beejingitti ta'ame irratti pirezidaantiin chaayinaa maallaqa haaraa doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 ol gumaacha gootee jirti jechuun himeeti jira. kaayyoon sagantaa kanaa biyyoota hin guddanne diinagdeen utubuun gara biyyoota guddatanitti tarree galchuun akka ta'ee fi addunyaa irratti gabaa bilisa uumuun biyyoonni ardileerraa gara ardilee gara biraatti bilisaan akka socho'an kan gargaarudha kan jedhan ammoo qorattoonni dhimma kana irratti hubannoo gahaa qabanidha jechuun TRT World gabaasee jira. daawwattoota keenya oduuleen sa'aatii kanaaf isinii qindeeffanne kana gaammaa turanii filannoo keessan waliif TV taasistaniin wajjin waan turtaniif galatoomaa. oduu isinitti himuun kan isin faana turte an Asaantii Mahammadii turtii gaarii.